وقوة لمان سديد دبركنا ورميات وران بسم أورو موتيدي مودما جدو نجين يكروه تراكي دبور خنديد مرسا سدفا خنديد مرسا لما قاسنيو شيرا بودا كتيتاتي فشل سوغل دولة نجنو وكيمو مدنو كواجرا لابودن دي شيرا كان كواجا توي ولي قالتي تيجي تقول هني تربان سديف نملا ملا ماتاني جمل الشوترا مري بالله ولمن فرسنتي سجلتني شن ولي قالمي توي بمرت كلبتيرا نملا ميرجين فشل سيد تولمي مرشالا سنفا كنديدة دولة تبغى كودي كالجدي لبني بكينا أنسانيم فان وبلين سانتي ولوري ولا جيس ورجالو ساني وانغاري يعني قالوا نجاي كنفين باقي سان رادينا already ورانا رادي كون فتامي جراي خنام أوروميا تيستيه بكبرات نجاي كانين برباني أتدرون ما موتوم ما هيجون أبي أرى نجام بربادا مرسالة كوبي دوجة غافنا وان خبر رئيسه diplomatoni Amerika di Norway dakari tu nonton himbar balu hanje mutuma ala nang berbadu kayu tadi ulam banana itu kenapa sani nubatamu kaba wani mutuma ibba gulaju bu wani mutuma kulle kanne lolli ka batum ko gala majira yo kimmo mani ka to ko ba mi da majira hanje tu jumbi dolle waraana bilisummaa Oromootis naamusan xiyyeeffachuu qabu. Maqaa ummataatiin qabsaa uummatarra miidhaan akka hin geenye. Cimsanii komaanda kontirool isaanii disipiliinii isaanii fooyyessuun dirqama komii uummatarraa ka'u kana dhaggeeffatuu qabu. Fooyyeffataa deemuun dirqama jechuudha. Ultimately garuu Oromiyaa keessattis haa ta'u Itoophiyaa keessatti namni akka hin duuneef lolli godhamaa jiru kun karaa nagayaatiin furamuu qaba. Anak kakiyyatti abi kana fumu fedhii fi ammatti immoo dandeettii waan qabutti fakkaatu. Humni harka isaa hin jiru. Osoo inni barbaadee humnoonni isaa gadi waan hayyamannatti fakkaatu haala amma deemaa jiru kanaan. Inni illee nama fedhii akkasii qabu miti. Falli ana argu jijjiirama fidanii jijjiirama san keessatti siyaasaa biyyattii dirreen siyaasaa biyyattii bal'ate wal dhibdee biyyattii gara waltajjii siyaasaatti deebitee afaan kawera gara waltajjii siyaasaa deebite nagaya buusutu gaarii yaadu jedhu qabu. The question my sister asked, where do you stand? I stand in the same place you have seen me when you were young. I joined this struggle to empower the Oromo people, to ensure our dignity is respected, to ensure we as a people are granted the respect and the rights we deserve. We have progress, you know. This struggle started in the 1960s. In the 1960s, there was the idea of Oromo and Oromia was limited to university campuses. The nation was so demolished that we had to reconstruct. I wrote a piece last year, you can read it. I think there is an English translation of it. The first phase of this struggle was to revive, to rehabilitate the nation, the idea of the nation. The second was to reconstruct our history, to reconstruct our language, to rebuild organizations in our name, OLF, UBE, and all these things. This was in 1970s. In 1990s, we moved to the third phase of the struggle, which is the institutionalization of our struggle, formation of Oromia, implementation of Oromo literacy. This was in 1990s. In 2018, we moved to a new chapter. Every chapter reinforces the new chapter. Reviving Oromo nationalism, reviving Oromo and Oromas, and other movements,
led to birth of wildlife and reconstruction of Oromia. This led to formation of Oromia in 1990s. And particularly, the introduction of Kube and mother tongue literacy led to the birth of what's called the Kube generation. And the Kube generation was able to move and to evolve into Kero movement. We toppled the regime. Now we are moving to a new phase of the struggle, which is called democratization, whereby we struggle for respect of individual rights as well as communal rights of our people and our neighbors. There shall be no ambiguity in where I stand. And I've argued this, debated it. I believe the right of the Oromos and other nations in Ethiopia is better respected. Their interests are better advanced within the existing Ethiopian state. Within the existing Ethiopian state by transforming, reforming, liberalizing and democratizing the Ethiopian state. An Ethiopian state that tolerates its plurality. An Ethiopian state that respects the rights and interests of the nations. Particularly at this time, preserving the state is very important. That's what I'm working on. Gara motumma yo kufe kopi kaptani kun kama kopau saniti ya kama kopau mal jenne kam pura mata jarra onneda amansirna samboda nili tarkamata itu shakina karena tu alde keras dendi nono contingency plan nikamna in case something happens ana masaniya tu ya kesa hangu nor ka bagati mal jangka sari mit berarti sani mit kapso angola 2018 fit nature over kapso ango sun akka ummata tajaajil kapso sun danta ummata kenya kan tajaajil angon sun tan ango orma rabune murna oromo kenya murna oromo rabune ummata oromo kenya de itu kapso rabune. I'm not worried about the end of Abi. It is coming. Amma Vedan Sudana, Amma Vedan Mia, it's coming. And Abi Bogan, Oromian, Ethiopian, Nanolisum, Balahama Kesa Kasene, Hali Jirenya, Hali Awasuka Umata Kenya, Kanama Jurua, Akafoyo, Amma Maretu Kamnad. You know, this is like before 2016 we are at them. OLC and the Oromo Liberation Convention, they only did that. Amamo Sandaran of Power. The Power of Blue, Oka Kalita Damu and Nachi House. I'm going to visit Commando to Yadin as Rocco. That's the point. Oji Namaju Copa Jalandra Katimbani. Lambapa institution ni akan jalan. We have to move. Step in dua, gamai biko biaya tadi tiga akan kunde ramu semua. Entribnan tiga ku. Isu saja. Anak, oson di ni surgically bakal si super baik saya itu. Gara wando ko begada. Nuti Ethiopia irratti mootummaa Oromoo hin barbaannu, mootummaa sabaaf sablammootaa barbaannu. Oromiyaa irratti Oromoon itti hin bulchu. Kanaan egaa kenni jiran. Itoophiyaa irratti immoo saboota biyyattii sanii 76 akka gadaa ta'an isaanii wajjin haqa walii eeyne. በአማርኛ ላድርገው ለብሔር ብሔረሰቦች እኛ በኢትዮጵያ ላይ የኦሮሞ መንግስት አንፈልግም። እኛ የምንፈልገው በኦሮሚያ ላይ የኦሮሞ ህዝብ ራሱን በራሱ ያስተዳድር፣ በክልሎች ላይ ህዝቦች በመረጡት መንግስት ይተዳደሩ። ኢትዮጵያ ላይ ግን የኢትዮጵያ ህዝቦች መንግስት እንዲመሰረቱ እንፈልጋለን። ብሔር ብሔረሰቦችን የሚወክል የሀገሪቷን ህዝቦችና ግለሰቦች በምርጫ የሚያስቀምጡት መንግስት ነው። የኦሮሞ ህዝብ የኦሮሞ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ
እንዲጫንማ አይፈልግም። እኛ ኢትዮጵያን የመግዛት ትግል ያካሄድ ነው። ራሳችን በራሳችን ማስተዳደር ኢትዮጵያን ሀገራችን ደግሞ ከሌላው ሕዝብ ጋር የማስተዳደር ትግል ነው ያካሄድ ነው። ይሄ አሁን ያለው የዱርዬዎችና የቦዘኔዎች ስብስብ የኦሮሞ መንግስት በምንም መለኪያ በችሎታ በፍላጎትም በአቋምም በአመለካከትም ኦሮሞን ሊወክሉ አይችሉም። ኮኒ ቤከሙ አይችሉም። ከልቂሰን ይቲማ ሞቱማ ኦሮሞ ኖ ሞቱም ተቆጣ ሞቱማ ኦሮሞ ተጀረምቱ ኦሮሚያ ረተ ወዳደ ሞቱማ ኦሮሞን ፊለት ተደንታ ኦሮሞ ተቀመጪ ሰደርካ ኦሮሚያ ሰደርካ ኢትዮጵያ ደግሞ ሞቱማ ሰባሰበ ነሙ ፕሮፌሰር መረራ ዋጆ ሁሉም እንደቁመቱ ነው። ነሙ አከዳቢሳት አከጉማትሳት አከበለሳት ሞቱማ ከሰቲ ኢፋሉ ያሩላ ከበርባኑ የቱ ከብሶ ነገ ኤቲ ነማ ቀብሶ ነገ ታሲሉ ግሪት ቀብሶ ኦሮሞዳ በረኩ ዘገሩ በረ ኩመለ ሞተ ከሰ ሰገልተ ሞተ ካሴ ኦኬ ከሰ ሴንተ ከፍቃፍኔ ኢቲንደን ቀብሶ ነገ ያደመለን ገለ ከኔ ጅምሩ ቀብሶ ይደኖ መገገፋማ ቀብሶ ይደኖ is a part of life ዶካ ከይዘ ከኑ ቀብሶ ነገ ያመለ ከብራን ተው ሲወሪ ቦሰሚ ተቃወለ ለመካላ ጋር አይደለ ነብነ ማለት ነው እንጂ ሶ አምኖት ናይ ቀብሶ ይደኖ ቂጣቱ ዴማ ይደለ ከይዘ ሶ አይኑ ምናይስ ቀብሶ ይደኖ ቢሰኒ ዴማ ትራ ቀብሶ ይደኖ ኩን ፋክቲጋ ዲባ ኡማ ጅሩ ጅሩ ከናፍ ቀብሶ ነገ ያመቆኑ sirna abbaa irree ta'uu dadhabee abbaa darree ta'e sirna darree ta'e sirna abbaa biyya maqabu isa anokrasi sirna darree sirna abbaa irree ta'e sirna darree ifis biyya fudhatee kufaa jiru kana bakka itti godhu humnoonni dhiibamanii qabsoo hidhannoo seenan qawwee kaasan kun gama dirree siyaasaatti haalli gaaffii siyaasaa isaanii deebi'ee gama dirree siyaasaatti qabsoo nagaatti haala deebi'an haala mijeessu jechuudha. Tersimu ayah kaitan. Jadi tu kami nak. Wang kerana pultura adalah kamu. Wang agama asal awak tu kursi di gaul ada. Tersimu ayah kami. Tersimu ayah kamu. Kaduri rakada lagi ini kamas dalam bulan. Ubada Oromon, Ethiopian, Gambia, Afrika, dunia. Kola lama saja turun tinggi amma ada. Karena tersimu tu bang. Kisah tu turutan. Di bawah. Haala qabatama ummata keenya haala qabatama sirnicha akkasumas haala qabatama naannoo keenya addunyaa kan jiddu galeessa godhate ta'uu qaba. Sanirratti itti qophoofnee deemaa jirra. Sodaatu siyyaachisni gama OMN kan gaafataniif ammaalti namana I'm a result oriented. Jaarmayni biizinasiin tokko yoo jiraate tirfiyoon buusin dhuma kasaara. OMN itti taarree jaarree hojii guddaa dalagee shoora guddaa taphate. Sanboota warri keessa jalqaba turre keessaa baane ni kennine. Egaa keessaa baanes gorsaanis waan hundaanis ni yaalle. Maal yoo aadaa galaa ture dur doolaara tokko yoo kennitan tajaajila doolaara kudhanii ni kenninaa. So kana warra boordii gaafadha. Boordii gaafadha. Maaltu ta'e akkamitti akka ta'e san gaafadha. Gama keenyaan isa wajjin ni mari'anna. Yoo kasirraa'uu danda'an taate ni gargaara. Yoo kasirraa'uu danda'an taate. It's a new era. Media landscape jijjiiramee jira. Barri satellite TV kun jijjiiramee amma nama meeqaa jiru Music is TikTok Ramos in Naragat, Twitter Ramos in Naragat. So we have to mobilize, we have to change, we have to adapt to change. Kan mau wakabate, rakulin, because that to be that's what I can fair you are marrying Hawas ala Fachu. Amagado, how I manage all Bakat. Yarmani Hawasa, Jabatu, or Bachelor. Tokopa, you look at to Hanau Aruda. Hawas in the case of Duajua, Kolikiratu. Yarmani Hawasa, Jabatu, Barbaisa.
gorsa kan qabu kan mani roob kennatu warri hawaasa hoggamuudhaaf filatamtan waada eegaltan dalagaa halkan guyyaa dalagaa uummata tajaajilaa yoommoo biizii taatan dhukkubsattan biyyatti waa shakkalachuu eegaltan gadhiisa qabdanii rafina shofeerri marii qabatee rafuu hin qabu ummanni yoo hordofa kana hojjedha ummaan hojjetanii jaan yoo ilamee baatii jaatti umaa bu'aan buufne laafataa ka deemu taate wal gayaati irraa lafa kaaya nama biraa keessattuu ijoollee biyya kana aadaa beektu afaan beektu daa'imman itti ijoollee baay'ee biyya lafa guddate akkasii guddate kanaaf namoota akkasiitidha jaarmeen hawaasaa isin jaartan immoo ka qabalee biyya teenyaaf akka osoo ta'in ka kaawuntii biyya kanaa ta'e sarbiis orreen kan uummata kan tajaajilu ta'uu danda'uu qaba kanarratti hojjetaan isin jaa